akkam jirtu amma isa federaalaa COC kunoo akkasitti waraqata waggaa fiddanii dhuftan control numberii gaafata achumaan akkuma dura jennee sadarbee irratti Oromiyaa irrattis connection jiraachuu qaba isa connection waggaa jiraatu immoo browserota internetiitti fayyadaman irratti banneet isa federaalaa galchina amma adreesii www.edu isa jedhu gashin kuno ani kana dura waan fayyadamaa tureef Addis Ababa ከተማ አስተዳደር kan jettu Amaariffaan fiddeetti isa click goonu kan nu dhufu jira kuno check result kan jettu Oromiyaa irraa xiqqoo garaagarummaa waan qabuuf achumaan control number gashina control number kan jettu immoo inni kun iddoo kana jirti kan federaalaa isa sirra jiru isa waraqaa ragaa keenya irra jiru laalleet isa amma sitti nu fidurraa control number bakka jettu sana fakkeenyaaf isa amma maamilli koo dhufee 3 eegan barreessee research ishee jettu joqaasa achumaan na barbaadaa jira fakkeenyaaf inni kun ingadhiifamneef ta'uu danda'a maamila kootiif asitti ani amma qisaasama badataa malee astaa'ee waradaaniitii keenya irratti ilaallateera inni level ammani fidee kun fakkeenyaaf kunoo resultiin isaa kana jedha ammoo isti kan biraa ammas gashineet ilaalla maal akka fidu achumaan isa akka beeknuu fi www.edu isa jedhu ammas ishee kana cuqaasna achumaan check result ishee jettu cuqaasna achumaan control number ishee jettu amma kun immoo waraqaa biraati kunoonni kunis lakkoofsisaa ishee kana galchina isa federaalaa irratti amma 8 miti jaha ashi duwa shan fide research jedhani barbaadi yookaan jedhu kuno akkasitti moona fideera maamilli koo kun amma waraqaa lama fide tokkichi asuma taa'ee akka gadhiifamee argeera inni tokko immoo hin gadhiifamnes yookaan immoo yaa haala jiru garuu qisaasamaan ala ta'ee anaarra taa'ee akka laaluuf waradaanitti nama gargaaraa kana immoo dirqama nu bira dhufuun qabdanii waajjira keessan silkii keessaniin bakka neetworkiin jiru mana keessanittis fayyadamuu dandeessu galatooma